Daawwattoota keenya kabajamoo oduu jajjabduu guyyaa har'aa gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Masriin yeroo jalqabaatiif waraana ishee gara Somaaliyaatti bobbaaftee mariirra akka jiran dhagahamee jira. Akkasumallee waliigalteen Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti Ankaraatti mallatteeffame hordoftoota Somaaliyaatiin murtaa'e loltoota Itoophiyaa ergama kana keessatti ugguruuf dabarsitee ture jijjiiruuf mari'achaa akka jirtu eeruun loltoota Itoophiyaa hirmaachisuuf banaa ta'uu ibsitee ture. Haa ta'u malee loltoonni meeqa akka hirmaatan wanti ifoome tokkolleen akka hin jirre beekamee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee gama baankii Itoophiyaalleetiin oduu amma nu geesse qabna. Baankiin daldala Itoophiyaa filannoowwan dijitaalaa birrii tiriliyoona 5.3 dabarsuu beeksisee jira. Guutuu gabaasa kana ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo like share gochuu hin dagatina. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti kan waliin waa'ee waraana Masrii kan gara Somaaliyaatti bobbaafame mariif achi jiru kanumaan eegalla jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kun amma nu ga'e jechuudha. Akkuma beekamu kana dura Somaaliyaa fi Itoophiyaan akkasumallee Masrii fi Itoophiyaan wal loluu yookaan bishaan irratti gama bishaanitti illee ta'u garuma kamiinuu jechuudha wal qabaa turuu ni yaadatama jechuudha. Masrii fi Itoophiyaan akka walitti dhaaddataa turan jechuudha. Kanuma wal qabate Masriin yeroo hedduu jechuudha gara Somaaliyaa kanaan akka Itoophiyaa dha'uu barbaadullee ni beekama jechuudha. Waraanni Itoophiyaalleen yeroo hedduuf Somaaliyaa keessaa akka baafamuuf ajajamee ture jechuudha yookaan ajajni itti darbee jira mootummaa Somaaliyaatiin garuu nu hin baanu diina achi keessaa qabna jechuun waraanni Itoophiyaa achi keessatti diduu ni yaadatama isiniif gabaasallee ture jechuudha. Somaaliyaan mootummaan Somaaliyaa gamtaa Awurooppaatti himatee ture jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo garuu waraanni Itoophiyaa nuti diina Masrii as keessaa qabna hin baanu jechuun didanii jiran jechuudha. Kanumaan wal qabatee moo Masrii waraana ishee guyyaa har'aa bifa marii ja'uun jechuudha gara Somaaliyaatti bobbaaftee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo dubbiin jajjaba fakkaatti jechuudha. Masriin dhimmoota loltoota gara Somaaliyaatti bobbaasuu irratti Somaaliyaa waliin ammajjii 15 hanga ammajjii 17 bara 2025 mari'achuuf karoorfachuu gabaafamee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya akkasumallee Masriin ergama nageenya gamtaa Afrikaa bobbaasuu keessatti loltoota ishee hirmaachisuu irratti Somaaliyaa waliin mari'achuuf karoorfachuu ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ali Bachar ifoomsee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo dubbiin jajjaba fakkaatti. Akkasumallee loltoonni kunneen duula garee Al-Shabaab fashaleessuu tumsuuf Somaaliyaatti kan bobbaafaman ta'uu ibsamee jira jechuudha. Akkasumallee Masriin kanaan dura loltoota ishee bobbaaftee kan hin beekne yoo ta'u ammajjii keessa 2025 keessa bobbaasuu akka barbaaddu ministeerri dhimma alaa Masrii beeksisee ture jechuudha. Daawwattoota keenya akkasumallee waa'ee waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa dabalatee jechuudha. Waliigalteen Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti Ankaraatti mallattaa'ee hordofuun Somaaliyaan murtee loltoota Itoophiyaa argama kana keessaa arguuf dabarsitee ture jijjiiruuf mari'achaa akka jirtu eeruun loltoota Itoophiyaa hirmaachisuuf banaa ta'uu ibsitee ture. Haa ta'u malee loltoota meeqa akka hirmaatan wanti ifoome tokkolleen akka hin jirre ifoomee jira jechuudha. Itoophiyaan biyyoota loltoota hedduu bobbaasuun beekamtu ta'uu ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya Addis Standard Afaan Oromoo haala saniin gabaase jechuudha. Daawwattoota keenya kun gabaasa oowaa guyyaa har'aati jechuudha. Akkuma beekamu Masrii fi Itoophiyaan kokkee wal qabee jiran jechuudha. Masrii yeroo hedduu jechuudha gara Somaaliyaatti daheeffattee waraana Itoophiyaa dha'uu waan barbaadduuf jechuudha. Waraanni Itoophiyaallee kana beekee jechuudha achitti didaa jira jechuudha. Akkasumallee Masriin hanga amma duraa jechuudha takka waraana bobbaaftee kan hin beekne jechuudha. Garuu amma kanaan wal qabatee waraana isii gara Somaaliyaatti maaliif akka bobbaaftee nama wal hin gaafachiisu jechuudha ni beekama. Waraanni Itoophiyaallee kana beekee jechuudha achi keessatti akka didaa jiru ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya dubbiin jajjaba jechuudha. Dubbiin gara jabatti deemuutti jirti. Akkasumallee gaa Itoophiyaan akkuma beekamu yeroo hedduu waraana yeroo adda addaatti bakka adda addaatti bobbaasuun kan beekamtu loltoonni Itoophiyaa kan gachiisu oliin kaane san jechuudha.
rabsiisuuf gaa kunoo achi keessatti didanii jiranii maal akka dhufuu fi maaliif akka ta'u hundaa'u jechuudha. Walumaan dhaggeeffanna jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanumaan wal qabatee oduun haaraan irra jiru jechuudha. Oduu akkaan gammachiisaadha jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Itoophiyaa keessatti gareewwan mirga ugguraman haal duree tokko malee hojiitti akka deebi'an gaafatamanii jiran jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa uggura dhaabbilee hawaasa siivilii irratti kaa'ee haal duree tokko malee hatattamaan akka kaasuu dhaabbanni sochii dimokiraasii addunyaa jedhamu gaafatee jira jechuudha. Kun baay'ee kan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo uggura kana duula gareewwan mirga namoomaa irratti xiyyeeffate jechuun ibsanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya dhaabbatichi ibsa ammajjii 7/2025 baaseen Itoophiyaa keessatti dirreen siivilii cufamaa akka jiru eeruun kanaanis yaaddoo qabu ibseera jedha. Hawaasa siiviliif haala mijeessaa ta'uu uumuuf haaromsi akka taasifamuuf gaafatanii jiran jechuudha. Kun hedduu kan nama gammachiisuudha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo irratti gama baankii Itoophiyaatiin oduu haaraa nu geesse qabna jechuudha. Daawwattoota keenya baankiin daldala Itoophiyaa filannoowwan dijitaalaa birrii tiriliyoona 5.3 dabarsuu beeksisee jira jechuudha. Muddee 30,2017 akka Itoophiyaatti jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa baatiiwwan 6 darban filannoowwan dijitaalaa birrii tiriliyoona 5.3 daddabarsuu beeksiseera jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa fayyadamtoota CBA miliyoona 30 fi mobaayil baankingii miliyoona 9 qabaachuu baankichi daayirekteerii diviizeenii dijitaal baankingii Biraan Hayilmikaa'el ibsaniiruudha jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu kan nama gammachiisuudha. Akkasumallee miliyoonota kaardii baankingii miliyoona 21 fi fayyadamtoota poostii 4,000 ol qabaachuu beeksisee jira jechuudha. Baatiiwwan 6 darban filannoowwan dijitaalaa bittaa fi gurgurtaan miliyoona 900 fi miliyoona 10 raawwatamuu eeramee jira jechuudha. Kanaanis waliigala birrii tiriliyoona 5.3 daddabarfamuu himu jechuudha. TOI gabaasee jira jechuudha. Hedduu kan nama gammachiisuudha. Ajaa'iba waa'een baankii daldala Itoophiyaa kun guyyuma guyyaan dabalaa ol deema. Itoophiyaa keessatti immoo jireenyi qaala'ee jedhanii jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebiin kan dubbatamaa jiru ni dhageenya jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo oduun ijoon keenya karraa kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu kan nama gammachiisu waa'ee ugguramuu mirga ummata siviilii dirree siyaasaa cufamuu wal qabatee jechuudha. Akka kun hundinuu banamuu uggura jala akka ba'amuuf jechuudha. Warreen dimokiraasii addunyaatiif morman haal duree tokko malee akka banamuuf yookaan uggurri akka irraa kaafamuuf jechuudha. Ifoomsee jira jechuudha. Hedduu nama gammachiisa jechuudha. Baankiin Itoophiyaalleen haala kanaan jechuudha hordoftoota baay'ee argatuu fi akkasumallee haala gaariirra akka jiru argaa jirra jechuudha. Biyyi keenya immoo guddatuun nulleef bu'aa qaba. Akkasumallee biyya keenyalleef sabaaf sablammootalleef bu'aa qaba jechuudha. Wanni jedhamaa jiru hundumtuu dhugaa ta'ee soba ta'ee waan jedhamu kana warra gabaasaa jirutu beeka yookaan warra achirra jirutu beeka. Kun immoo waan qabatamaa lafarratti argamaa jiru natti hin fakkaanne. Waan baankii wal qabate kun osoo baankiin haala kanaan guddataa jiraata ta'e diinagdeen biyyalleen guddataa jirti jennee amanna jechuudha. Akkanatti diinagdeen biyyaa gadi buutee biyyi ikoonomiin akkanatti hin kuftu ture jechuudha silaani. Garuu haa ta'u kun waan mootummaan gabaasaa jiru yookaan itti gaafatamtoonni baankichaa gabaasaa jiran jechuudha. Nuti waan daayirekteeraa ol beeknu hin qabnu jechuudha. Daayirekteeriin baankichaa haala kanaan gabaasee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya kan duriin darangaa hordoftoota baay'ee argatuu fi akkasumallee haalli guddina baankiillee jechuudha hedduu kan ol ka'aa dhufaa jiru ta'uu jechuudha. Barruu fuula miidiyaa isaanirraa argameen ni mul'isa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo gabaasni haaraan galgala kanaaf qabannee isiniif dhufne kana fakkaata akkasinitti tolu abdii qabna jechuudha. Guyyaa guyyaan oduu haarawaa oduu waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'u Oromoof Oromiyaa keessatti waan raawwatamu kamiyyuu dhagahuu barbaannan
chaanala Oromaan filannoo keessan godhatu hin dagatina. Yeroo hundaa'u namoonni hanga amma subscribe hin godhin subscribe godhaa, kan subscribe gootan immoo video like share gochuu hin dagatina. Yaada keessan commenti jalatti nuuf barreessaa. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti halkan gaarii qabaadhaa. Kan guyyaa ta'eef guyyaa gaarii qabaadhaa.